nyaachuun nu godhe waan nuti afaan adda addaa haasa'uun namaa ergamuun waan nu godhe waan tokkoyyuu jechuudha ijoollee daa'ima ganaa har'a dhalattu yoo ta'e malee nuti warra Haile Sillaaseen beeku abbootiin keenya Haile Sillaaseef dargii beekan isaan beekan numtuu jenereeshiniin har'a waggaa 20 fi 30 keessa jiru kun waan TPLF akkatti nuti nyaatamaa turre akkatti Oromoon cabaa ture guutuu isaa dhuguma dubbachuudhaaf doktorummaa naman gaafatu jechuudha kitaaba isaa barreessanii dhala dhufuuf lafa kaa'u waan Oromoon guutuun sammuu keessaa qabudha jechuudha Oromoon guutuu waan sammuu keessaa qabu dhuguma dubbachuuf karaa Oromoon ittiin cabu eessa jettee osoo kaate ijoollee daa'ima tokko osoo gaafatte ijoolleen sii deebisan Oromoo adda adda baasanii wal nyaachisuutu cabsaasi eenyunuu kan araba gaafadhu sitti machu eenyunuu nama addunyaa keessa jiru namatti dhiyeenyaan saba Oromoo kana beeku mee gaafadha Oromoon akkamitti nyaata maaltu Oromoo kana aangoo irraa safa geesse Nooru Habibi Niimar welcome bagana gaannufte isa kana namni itti siqeenyaan Oromoo beeku sabaaf sablammii biyya keessaa ta'u Afrikaawi keessaa abbuma fedhe haa ta'u mee gaafadha saba Oromoo kana maaltu saba guddaa kana tahaa beekumsa uumamaa kana guutuu kana qabaata biyya qananiitu kana qabaata maaltu Oromoo kana aangoo irraa safa geesse wayoo jedhanii gaafatan siif himu jechuudha waan takka nu warra sabichaa dhiisiti Orminuu nu beeka jechuudha garuu immoo waan kana walitti himnus namni dhagahu hin jiru almuhim ajandaa nan har'a irraa qabadee dhufe akkuma isin beektan deemneeti atumtu maaliif nama taate uumamte bakka jedhu tokko irra geenyeerra isuma dhugaa amma kana jechuudha ati maaliif nama taate yaa subhanallah yaa ummata mee waan ani isiniin jedheef kan qalbiidhaan miira keessaa baha gandummaa keessaa baha ilaalcha siyaasaa keessaa baha akka oromummaayuu keessaa baha akka namaatti dhaggeeffadha mee waan kana akka namaatti ati uumama keessatti uumama ilma namaa keessatti namni nyaachuun uffachuun deemuun fedhii uumama rabbiin ittiin uume amma fakkeenyaaf ajandaa ijoolleen keenya irratti wal lolaa jiran kun maali ani akka dhuunfaa kan kootitti uffata diimaa uffachuun natti tolaan jira namummaa gatiin nama ta'eef jechuudha noo maaliif uffata diimaa jaallattaa jedhee namni na reebu namni na waraanu namni na ajjeesuuf natti deemu ati maaliif nama taate uumamte kan akkana jechuudha maal jechuudha hiikaa biraa tokko illee qabu jechuudha waan walii kennu hin jiru hiikaan biraan jiru abbaan barbaade warri abiyyiidhaaf wareegaman warri juwaariif wareegaman warri namootuma dhuunfaa adda addaatiif lubbuu keenya aarsaa kaffalleedhan waan jaallataniif waan nama ta'aniif namni fedhii qaba rabbiin gaafa nu uumu akka nuti nyaannu akka nuti uffannu akka nuti yaannu akka nuti jiraannu akka nuti duunu guutuu isaadha makluuqaata hundarraa adda nu baasee isin nama jedhee nutti moggaasa maqaa nama jechuudha sila nama jechuun waan fedhaa tokko jechuudha waan fedhe tokko isiniif hubatama waan waa fedhu tokko jechuudha ilma namaa jechuudha nama waa hawwu nama waa ta'u tokko isa kana akkatti dubbatantu nama rakkisaa jechuudha akkatti waan tokko waan daangaa qabu tokko ni loltaa ni gorsitaa yoo reebichas ta'e ni reebda ni reebamta garuu wanni kun waan furmaata qabu miti waan dhumaa tokko fakkeenyaaf wanni har'a jedhamu kun kaleessa fidii har'a fakkeenyaaf guyyaa nuti har'a keessa jirru kun guyyaa saftiiti sanbata xiqqaa jechuudha guyyaa jumaa kaleessaa fidii yoo fidne ni duutaa yoo namni naan jedhe ani iddoon fiduun qabu jechuudha adaraa nan ajjeesini isa torban dhufu eeggadhu malee no isa torban dhufu sana eeggadhu isa kaleessa darbe sana fidii akkana jechuudha isa waan dubbii doktora biyya haasa'e warra oolota shanan sana oolota arfan sana keessa isa sadan bade sana jechuudha inni sunuu furmaata qaba maaliif ijoolleen sun yoo qabamte inni dubbuma fakkeessuuf jedhe malee ijoolleen sun dhuguma saba sanaaf yoo yaadde ofiisiitti aarsaa kafalte oolaa sana lakkii nungoone jedhamu dhugaa himuu ni dandeessi turte inni kun garuu inni nuti har'a irra jirru kun waan sa'a amma darbe kana fidii as deebisi waan akkanaati no waan hin danda'amne tokko jechuudha ilmi namaa jiraachuudhaaf ni nyaata ni uffata fedhii qaba kun immoo uumama rabbittiin isa maal irratti wal mormite abiyyi deeggaruun abiyyi inshallah yoo haadhan an deeggara abiyyiti arras buris abiyyin deeggara
Yoo abiyyi kufe nan kufa. Yoo abiyyiin Oromiyaa keessaa hariyattan maaf abiyyi deeggarteedhaaf Oromiyaa keessaa na hariyadha yoo dandeessa. Yoo abiyyi akka Mangistuu Haile Sillaasee akka Mangistuu Dargii Mangistuu beektan mootummaa Dargiitti beektan isin Mangistuudha maqaan isaa. Akka nama Zimbaabuweetti ari'amee jiru biyya Itoophiyaa sana keessatti awwaalamuun isaadha waraqaa diimaa kennameef an deeggara abiyyiiti. Yoo Oromoon guutuun seera kana tumtee namni abiyyiin deeggaru biyyuma Oromiyaa jedhamtu sana keessatti du'aan isiyyuu hin awwaalamu yoo jedhan ani isa sana keessaa isa tokko. Garaa kan keessa muradda deeggara abiyyi isa kanaan. Maaliif nama ajjeese maaliif nama hidhee maaliif nu bilisoomsuu didee maaliif gaafii uummata Oromoo deebe inni kun waan biraati. Anis nan gaafadha atis yoo barbaadde gaafadha. Annan qeeqa ati yoo barbaadde arrabsiisu. Kuni waan rabbiin qobaatti naa waan takka illee wanni isin nagoota hin jiru. Garuu immoo bal'ifnee haasa'uudhaaf waan kanarraa afaan nama qaba. Waan hiika qabu tokko hiikatti kenniteeti manguddoos waamtee araara buuftee du'aayitti kadhattee akka amantaa kan keetiitiin eebbifattee araara buusuu dandeessa. Wanni kun immoo waan araara barbaachisu miti. An dhugaan isinitti maal Oromoo nama 100 tas jala jirtan 120 tas jirtan hubadha waan kana. Yoo Arsiif Jimmaadha kanarra wal lolaa jiru miti. Addunyaan kun guutuun yoo manguddoo fi abbootii amantaa guutuu walitti fide yaada nama dhuunfaa tokko amansiisuu yoo abbaan sun hin amanne inuma hin danda'amu. Jaarsummaan kana araarsus hin jiru. Amantaa waan kana godhus hin jiru. Akkanumaa yoo lola walitti banuu ta'e qofaa malee amanaa fudhadhaa sana. An abbaan barbaade jaallachuu mirga qaba. Yoon barbaade Jawaariin, yoon barbaade Abiyyi. Maaltu na gaafata uumama rabbii naa kenna addatti jechuudha. Warreen isa kana wanni dubbannuuf ilmaan Oromoo dhaamsa walii dhaamnu jira. Haasaa nuti har'aa haasofnu kun boriif seenaadha. Qabsoon nuti ilmaan Oromoo gaara hanga Gawdaatti beekaa hanga Wallaalaatti haarsaa kafallee waggaa 200 kan itti dhiyaannu waggaa 190 180 150 ol karaa adda addaatiin karaa amantaatiinis karaa sabaatiinis karaa adda addaatiin Oromoon erga gaafa cabuu kaasee haarsaa nuti itti kafallee guyyaa har'arra dhaabbannu kanaan geenye yoo qabsoon kun kan kufu ta'e qabsoon ilmaan Oromoo kun yoo kan bishaan dhugu ta'e yoo duubatti deebi'e ilmaan Oromoo dhaggeeffadha. Itti gaafatamni seenaa kanaa eenyu yoo jettan Oromoos haa ta'u bitamaas haa ta'u warra afaan keenya beekus haa ta'u abbuma fedhes haa ta'u diinas haa ta'u firas haa ta'u warra har'a maaliif waan ansiin jedhe malee jaarraa har'a keessa dhaabbanne haarsaa karaa adda addaatiin kafallee waan ilmi namaan taane kaane har'a keessa dhaabbannee waan ansiin jedhu malee maaliif gootaa waan an ilaalu malee maaliif ilaaltaa waan an argu malee maaliif argitaa warra jedhu kanatu seenaa fuulduraatiif Oromoo yoo kan gabroomu ta'e warra kanatu nu gabroomse jechuudha. Warra kanatu Oromoo gabroomse seenaadha kun. Waraqaa irratti qabadhu lafa kaa'i. Isaarraa miti jechuudha. Abiyyi kuffisuu miti. Oromoon si achitti Oromoon akka lammii deebi'ee hin gabroometti qabsoofne jechuudha nuti. Akka Oromoon lammii deebi'ee hin cabnetti ijaarre. Lubbuu keenya aarsaa kenninee jireenya kan keenya qabsoo kanatti dhabee abbootiin keenyatti dhabee nuti itti dhabne. Hanga guyyaa har'aa geenyutti aarsaa namni ilmi namaa addunyaa kanarraa bilisummaadhaaf kafalu ol kafalleeti. Tokkummaa Oromoo ijaarree tokkummaa biyyattii ijaarree bilisoomne jechuudha. Wanni kun garuu yoo xiqqoo si duubatti hiqe har'adhis inshaallah waggaa 50 kanaayyuu qabsoon Oromoo kun yoo kan kufu ta'e warri kuffise warri itti gaafatama kana fudhatu warra ilaalcha kan koo malee mee yaa Oromoo kaanee waan tokko ol gorse ilma Oromoo dhiisiti sabaaf sablammiin namni Itoophiyaa himatu nafxanyaarraa waan darbe Tigiree itti qabi sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru guutuun isaadhaan nafxanyaa ni jibba ni balaaleffata. Maaliif balaaleffatama nafxanyaan kun? Waan gaafii keessa hin galleedha kun. Maaliif nama amantaa tokko barbaadu nama alaabaa tokkicha barbaadu
nama ejjannoo tokkicha qabu nama kaayyoo tokko irra deemu kana barbaada nuti garuu wanni nuti wareegamneef wanni sabaaf sablammii wareegameef eenyu nu caala oromoon kana aarsaa kaffaleef ilaalcha namaatiin deemuu hin dandeenyu yaa oromoo waan kana beekaan dubbatee wallaalaan irraa dubbate waan nama jibbisiisu kana daraan nu godina isin hin galu isin dhagaa gurraacha ummanni kee dhagaanu bakka rabbitti isa uumeta ummata keenya kana waan isinii goonu wallaalle bar ni dhageessan isin gorsina isin gorsuu bira darbinee isiniin lolaarra yaa sabaa waa hubadha har'a garuu warri maqaa qabsoo oromoo imata maaliif uffata abiyyi suuraan isaarra jiru maaliif uffata waan jedhu nafxanyaadhaan maaltu adda isa godhe maaltu adda si godhe obboleessu mee fedwaan minilikiin fuudhee yoo mataarra kaadhe kan ati qabsoofte kanan qabsaa'eef kan sabni qabsaa'eef abbaan barbaade minilikiin deeggaree garuu nageenya namaa tuquu dhiise abbaan barbaade abiyyi deeggaree nageenya namaa tuquu dhiise abbaan barbaade juwaariin deeggaree garuu nam tokko harkaan tuquun arrabsuun seera cabsuun eenyu nu yakkama akkanatti bilisoomne yoo hiikaa bilisummaan beekne hin beeku garuu an almuhim dubbii kan koo xumuruudhaaf yaa saba oromoo yaa obboleewwan keenya ijoollee arsii keessattuu yaa obboleewwan keenya ijoollee arsii mee na dhaggeeffadha as keessa nama shanillee taatan ni jirtan mee na dhaggeeffadha nuti ilmaan jimmaa ijoolleen sanyii mootii ijoolleen gibee gama akkuma eenyuyyuu oromoodha nuti nu dhaggeeffadha yaa sabaa oromoonni naannoo biraa mee miira siyaasaa keessaa ba'a miira obbolummaa miira oromummaatiin na caqasaa dubbii koo kana yaa obboleewwan keenya ijoollee sikkomandoo ijoollee baalee yaa ijoollee shaashamannee asalla warri maqaa kan keessan hin dhaane guutuun keessan ilmaan sikkomandoo na dhaggeeffadha oromoon gaafa cabu ilmaan tuulamaa jalqaba kan qubsiise isin minilik jalqaba isin dhahe Haile Sillaaseen abbaa lafaatiin oromoo hunda yoo ergates isiniinis ergataa ture aarsaa oromoon kafalaa dhufe guutuu keessatti xiqqaatu oromoo kutaa 11 keessa parsantaa 30 kan kaffale isin ijoollee sikkomandooti kun waan eenyu nu aaluu hin dandeenye na dhaggeeffadha yaa obboleewwan na dhaggeeffadha haa ta'u malee nutis akka oromootti akka sabaatti waan isin kafaltan gaafa isin nafxanyaan falmuuf kafaltan akka sabaatti waan saba barbaachisu waan saba kana nagaa godhu nuyinis nu dhayeera kafalleera gaafa TPLFis gaafa Tigirees waan isin kafaltan nutis kafalleera akka oromootti akka sabaatti waan nu if ta'u kafalleera nus akka oromoo tokko laalutti garuu wanni tokko asirratti wanni isin beekuu qabdan yaa saba keenya wanni fedhe yoo godhe iddoo wal geessinu akka hin qabne hubadha bakka wal geessinu akka hin qabne jimmaan amma gaafa rabbiin addunyaa kana qiyaamaa fidee fuudhutti jimmaan jimma ta'ee itti fufa hin gowwoomina hubadha naannoon biraa ijoollee jimmaa keessas ta'e naannoo biraa namni arsiin akka arsii ta'ee itti fufu hin barbaanne harsiin amma yoo wal qiyaamaatti ittuma fufa waan tokkollee achi fuudhamuu hin danda'u rabbitu akkanatti isa uume gatii ta'eef jechuudha garuu obboleewwan keenya sikkomandoo dhugaa yoo kan walitti himnu ta'e mee isin parsantaa 100 keessaa 99 Jawaar deeggartan mee ijoollee jimmaa guyyuma gaaf tokko sooshaal miidiyaa irras haa ta'u dhuunfaadhaanis haa ta'u dhiira haa ta'u shamarran haa ta'u maaf Jawaar deeggartaa jedhee guyyuma tokko ija diimaadhaan isin laale mee asirratti nuu maxxansa wallahi alazim ana morma kan qonarraa muraachu guyyaa tokko wallaalaas ta'e beekaan maaf Jawaar deeggartanii maaliif abaa'oo deeggartanii maaf badhaadhina deeggartu jedhee nam tokko yoo harka gaaf tokko ol isinitti kaasuu dhiisiti ija diimaadhaan yoo kan isin laale ta'e bakkan jiraadhu bakka beekamaadha lookishinii kwa sirran kaa an nama wallaalaa nama namni nam beekne tokko miti jechuudha nama dhokatee
nama dhokatee qabsoo duuba taa'u qabsoo Oromoo duuba taa'u miti gaafa Oromoon dukkana keessa turte adda durummaadha of dhaaduu otoo hin taane adda durummaadha nafsi koo kennee nama haasaatu akkuma har'aa kana yoo jiraata ta'e nuu kennaa jechuudha nuu kennaa anatu aarsaa baasa jechuudha ijoollee jimmaarraa anatu aarsaa ta'a gaafa akkas jedhu sodaan isinitti hin fakkaatin wallaalonni sodaatti hin fudhatina dhugaa galchuudhaaf garuu hubadha as keessatti wanni hubatamuu qabu yaa Oromoo naannoo biraa qabsoon keenya kun duubatti deebi'uuf deema nuti dubbii nafxanyaa lafa keenyarra dubbii TPLF ganneerra diinonni Oromoo irraanfatamaniiru Oromootu diina ta'uu deema yaa Oromoo wanni kun nu laallata wanni kun isin laallata nu laallata dhaggeeffadhaa qalbiidhaan gaafa miidiyaa OMN irraa kaastee ijoolleen Jimmaa Mahammad Said Duunaan miidiyaa OMN jedhamu dubbii duubatti isin deebisuudhaaf miidiyaan OMN jedhamu parsantaa 100 keessaa parsantaa 65 kan Jawaar Mohammad daarikteerri isaa ragaa nuu bahe biyya Arabaa fi biyyoota Afrikaa biyyoota Awurooppaa keessa parsantaa jalqabaa irratti kan argamu maallaqaan kan OMN gadi dhaabee ijoollee abbaa jifaadha waan tokkollee gaafii hin qabu jechuudha waan waraqaa irra jiru jechuudha waan waraqaa irratti barreeffamee jiru yaadaan caaluu dandeessan gaazexeessitoonni keessatti hojiidhaan caaluu danda'a garuu maallaqaan miidiyaa kana gadi dhaabuu keessatti Oromoo kutaa 11 keessaa abbaa barbaadan gaafadhaa dhugaan lafa jiru lafa jira yoo dhugaa barbaadan parsantaa 100 keessaa 65 kan gadi dhaabe har'a isa sin kuulloo jettanii arrabsitan kanatu ijaaree jechuudha OMN kun gaafii keessa jiru gaafuman qabu jechuudha okay gaafa jalqabaa miidiyaa nuti akkanatti ijaar miidiyaa nuti gahee leencaa keessaa qabnu maaliif du'a obboleessa keenyaa nuun gabaasin jennee gaafii gaafanne irra jechuudha gaafa gaafannus arrabsinee osoo hin taane abaarree osoo hin taane diinatti kennu osoo hin taane maaliif miidiyaan Oromoo miidiyaan kan keenya ijji keenyaaf gurri keenya maaliif nuu gabaasuu didee jechuudha abbootii keenyaan durfamne manguddoota keenya kabayne ijoollee Arsii bakka jiru ofitti daballee Harargee ofitti daballee Oromoo kutaa 11 ofitti daballeeti mormii keenya dhiyeeffanne jechuudha ilaalcha yeroo jalqabaati okay isa lammataa gaafa Abiyyi Ahmad aangootti dhufu Abiyyi Ahmad gaafa aangoorraa dhufu eegalee namni yeroo jalqabaatiif Abiyyi Ahmad morme jalqaba naannoonni keessatti dhalate Habashaa intara Bashaashaatu morme jechuudha Abiyyi Ahmad nuti Lammaa Magarsaa barbaannaa ijoollee Jimmaatu dura dhaabbata Abiyyi Ahmad gaafa aangootti dhufu Harargee deemee Arsii deemee Walloo Wallaggaan deemee Iluu Abbaa Boor deemee erga waggaa tokko gahee booda Jimmaan keessa dhufe jechuudha Jimmaa lafatti dhalate waggaa tokko erga ministeera ta'ee waggaa tokko booda dhufe jechuudha kun waan aniifisin waan wal gaafannu miti dhugaa lafa jiru okay qaba dhugaarra yoo deemne gaariifan Jawaar Mohammad gaafa inni biyyatti galu gaafa inni bilisoomne irra jiru gaafa inni bilisoomne irraa namni mootummaa Abiyyi kana kuffisuu barbaadu nama Oromoo ganee goobanaadha namni Abiyyi ganu nama goobanaadha yaa Oromoo nu dhaggeeffadhaa nu gargaara hiyyee iyyisiise gaafa Jawaar Mohammad Oromiyaa guutuu keessa naanna'u gaafa inni Harargee deemu gaafa inni Walloo deemu gaafa inni Arsii keessa deemu Iluu Abbaa Boor deemu Wallagga kutaa Oromiyaa guutuu keessa deemu dhugaan haalamne jechuudha kanan isinitti himaa jiru garuu gaafa inni qeerroo Jimmaatiin wal argu namni jalqaba Jawaar Mohammad ati maaliif qabsoo Oromoo fuutee OPDOtti kennitee jedhee namni dura dhaabbate ijoollee Jimmaati hubadhaa lafa jira viidiyoo isaa isiniif hin maxxansaa jechuudha wal sobuun hin barbaachisu
Gaafatan ijoollee maaliifi atu abbaa qeerrooti ofiin jedha. Maaliif qabsoo keenya dabarsitee abiyyitti kennitee? Yaa ijoollee dubbiin akkanaa miti. Namni kun goota, beekaadha, amanamaadha. Jabeeffadhaa aduun jedhe jechuudha afaan isaati. Jabeeffadhaa viidiyoo isiniif hin maxxansa. Deemi googalii keessa galiiti. Gaafa isaa wajjiniin deemi barreeffadhu afaan isaatirraa dubbata jechuudha. Nama 400 keessatti dubbataa jira. Sobaan jiru jechuudha. Okay. Karaa meeqaan dhufanii nu amansiisanii erga amanne booda nuti aadaa keenya keessatti jarjarree waan fudhannu jarjarrees waan gadhiisnu uumama. Jarjarree waan liqimsinu jarjarree hin tuufnu jechuudha. Uumama akkatti guddan. Nu liqimsiistan, nu amansiistan, akkatti amannu gootan, akkatti cinaa dhaabbannu gootan. Gaafa si nabiyyi miti nabiyyiidha jettan astaghfirullahi alazim isiniin jennee iyyinee iyyisiifne. Har'a garuu guyyaa har'aa keessa dhaabbanne Hindoo gongorinaa Abiyyi Ahmad yoo ta'e isatu Jawaar fidee isatu Daawudiin galchee isatu Baqqalaa hidhaadhaa baase isatu Marroo biyyatti deebise. Kun dhugaa jiru. Isatu Qilintoo cufe, isatu Qaalitti cufe. Waan tokkollee isatu OMN biyya galche. Waan tokko kun dhugaa kaadamu miti jechuudha. Dhugaa kaadamu miti. Jawaar Muhammad yoo ta'e ijoollee Jimmaa miti kan hidhe, Abiyyi miti kan isa hidhe. Isatu taa'uu dide jechuudha. Mootummaan na ajjeesuu fedhee maqaa kanaan ijoolleen namni 87 wareegamanii qabeenyi mancahee Oromiyaa keessa deemee mootummaa kana arrabse miidiyaa irratti olola oofee kanaan hidhamee jechuudha. Abiyyi miti kan isa hidhe. Yooma Abiyyi isa hidhe anaa fi si maaltu itti gaafatama isaa godhe? Maaf nu nyaattu? Maaf nu nyaattu? Maaf wal nyaattu? Gaafan akkana isin jedhu kadhaa isinitti fakkaata. Namni baay'een gaafa sin Raayyaa arrabsitan, gaafa sin Ahmaddiin arrabsitan dhugaa jiru isinitti himna. Raayyaa Abbaa Maccaa isin xiqqeessitan maqaa Jimmaatiin Raayyaa Abbaa Maccaa akka jedhe isin yoom gabaa akkasii dhaabbattu miti. Raayyaa Abbaa Maccaa akka jedhe umurii kan koo waggaa 46 Rabbiin biyya duniyaa kanarra na jiraachise. Jimmaan keessatti hangan guddadhee hangan keessa jiraadhe umurii kan koo waggaa 18 qofaadha. Hanga deemee maatii isaa dubbisetti hassabee isaa bageessatti galchee hanga walgahii Jimmaan deeme hanga nama ziyaaraa deeme kanuma wal keessa galche waggaa 18 qofaadha. Hangan godina Jimmaa keessa jiraadhe. Waggaa 18 qofa. Waggaa 27 keessa jiraadhe. Harargee, Arsii, Walloo, Wallaggaa. Har'a garuu yoo wanti tokko ka'ee dubbatame kuulloo Jimmaadha. Kuulloo Jimmaa. Ustaaz Ahmaddiin Jabal dhugaa yoo walitti himne mi'aawu yaa ummata. Ustaaz Ahmaddiin Jabal gaafa mana hidhaati har'a jedhee gadi bahu Harargee keessatti ummata buqqa'e osoo deebi'ee maatii kan koo haadha koo abbaa koo nagaa keessa jirtanii osoo hin jedhin maatii isaa duuka cannaqamaa ture. Ummata akka godinaatti bakka isa buufate. Baga Rabbi na baase, baga Rabbi sin gammachiise osoo nuun hin jedhin. Ummata keenya Harargeedhaa buqqa'e. Qeerroo keenya Baalee keessatti waraanni TPLF nyaata. Arsii keessatti naannoo adda addaa keessatti waraanni ummata keenya nyaata. Amboo keessatti deemee ummata Oromoo guutuu ziyaareeti. Waan lafa jiru jechuudha. Kijiba jedhaan jiru. Har'a garuu akkisin itti qeeqxan akkisin itti arrabsitan kan keenya gootanii maqaa keenya maqaa godina keenyaatiin qeeqxan maqaa godina keenyaatiin arrabsitan. Yoo isa dhugaa kan walitti himnu ta'e ummanni Jimmaa nuti ilmaan keenyatti ittiin isin guddifne malee ittiin isin kabajne malee ittiin isin kabajne malee ofiin hin guddifanne nuti yoo isa dhugaa ta'e Abiyyi Ahmad irra dhiifama na offolcha. Marhaba. Salaam alaikum. Salaam.
سلامات سلامات. الله يسلمك. نعم. ايه والله في مشاكل كثير. في واحد معهم اخوه. اي والله كمان هو اللي حاوج كثير. اي والله هو اللي فتحت هو اللي فك. المهم والله انا عنده في مجموع وبعدين بيقول لك. الا في الاسطبل بس في مجموع شوي. ما عندي والله. افهم يا حبيبي. نوفلcha dalagaa taadha. Kanaaf gaafan akkas jedhu waan isin kadhaan seena. Kadhaa isin ittiin fakkaatin. Wal kabajuutu gaariidhumaaf. Kanaafu nuti kabajaa isinitti goone malee mee seenuma keessaa kaanee yoo seenaa gaafan seenaa yoo fudhan har'a gaafa nu qeeqan gaafa ijoollee keenya emotional godhan gaafa ijoollee keenya miira keessa galchuu barbaadan ummanni akka godina tokkotti qoodee ofiifuu gabroomee jira nu gabroonfachuu barbaadu. Gaafa miira keessa nu galchitan ijoollee keenya xiqqeessuu barbaadan maalitti fayyadamu isin kuulloodhaa isin sabaaf sablammiidhaa. Inni kan biraa immoo wanni isaan itti fayyadaman abbaan Jifaar Oromoodhaaf waan tokko hin goone isin goota ittanii himattanii waan akkana dhuguma dubbachuudhaaf yoo haqasa dhugaa lafarra jiru immoo yoo kan dubbannu taane abbaan Jifaar har'a akkasin Oromoodha jedhamtanii jiraattan kan isin godhe keessattuu warri amantaa musliimaa qabaattan ga'een abbaan Jifaar dalagan waggaa 140 dura takkaa ustaazota zabana keessa jirullee gootota amma jiran keessaallee takkaa akka abbaa Jifaaritti namni seenaa bara wallaalaa sana dhiiseti. Bara namni annama jedhee namummaa ofii ofirratti eeggachuu hin dandeenye sana keessa dhaabbachuu dhiisi waggaa 140 har'aa dhiisiti. Mee Oromoo jaarraa 21 keessa walii galuu didu kanaafi mee goota gaafa sana keessa ballina sammuu hanganni qabu. Yaada guddina isaa mee ilaala. Istiraateejii qabsoo Oromoo keessatti waan inni gaafa sana fayyadame bu'aan isaallee gurguddaan kanarraa addunyaa kanarratti mul'atu. Har'a waan xiqqoo isin ni beektan taatanii dhuguma waan hin beekne ka addan ta'e hin beeku. Amantii muslimaa Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har'a waggaa 1400 fi 41 kan gahe takkaa biyya keenya keessatti namni areeda dheereffateedhaaf kan hidhamu surree gabaabsateef kan hidhamu ijoollee muslimaa isiniif hin jedhaa jira. Dubartiin muslimaa ijaabuma uffattee qofaaf kan maqaan adda addaa baafamaafi ture. Dheengadde ergaa Abiyyi Ahmad dhufee kan Itoophiyaa keessa muslimni jira jechuudhaaf akka muslimaatti kan waraqaa dheengadde reef argatta. Waggaa 1441 keessatti ilmi abbaa Jifaar dhufee muslima Itoophiyaa jedhamtu kana keessa muslimni jira filatamuu ni danda'a. Hadiisaaf Quraanaan namni biyya kana nan bulcha jedhe akkuma qeesonni jiran akkuma daaquniin jiran addunyaa irratti beekaman muslimnis beekamuu danda'a. Daa'iin Itoophiyaa keessa jiru Oromoo ta'ee abbaa fedhe haa ta'u muslimni biyyattii kana keessa jiraachuu waraqaa addunyaa fudhachuu ni danda'a. Akka muslima Itoophiyaa bakka bu'ee addunyaa hojjechuu ni danda'a. Dheengadda isinii kenname jechuudha. Tokko jedhu. Abbaan Jifaar waggaa 130 har'aa dura akka Qura'aanni Rabbi mana abbaa murtii seeraa Itoophiyaa keessatti galee akka ummanni muslimaa ittiin kakate walitti falmisiisu kan mana abbaa murtii Itoophiyaa keessa sii galche abbaa Jifaar. Abbaa barbaadan gaafadha. Isaan tachi isinii kaaye. Gaafa sana isin qonnaa qottan. Eeboo qabattanii
Adamoo adamsitan isin gaafa san. Garuu gootichi mootiin ummataa gaafa san abbaa saandara biyya alaatti uumee walitti dhufeenya Suudii wajjin uumee Masir wajjin uumee Suudaanii wajjin uumee akka ummanni Oromoo ummanni muslimaa biyyatti maqaa amantaatiin illee akka ummanni kun nagaa argatu akka Arabni illee nu bira dhaabbatu akka addunyaan quba nu qabaatu kan gaafa sana godhaa ture har'allee seenaan dagatama akka biyya addunyaa kana keessatti kan obbo Junaddiin Saaddoo gurguratan Makkaan keessatti obbo Junaddiin Saaddoo gurgurate baay'ee kun waraawaa wal kaadanu miti abbaan Jifaar lafa isinii bitanii Makkaan harama biratti lafa bite mana ummata Itoophiyaa guutuu bara tokko keessa hajjaajolii Itoophiyaadhaa dhufee hajja'uu danda'u akka inni gahuu qofa miti akka inni kireeffatee illee irraa galii irraa argatutti guddisanii maallaqa yeroo sanaatiin bitanii seenaa eenyullee nama wanaan hojjeta qabadhu obbo Muktaar Kadir ittiin isin nu qeeqtan obbo Muktaar Kadir dhuguma dubbachuudha siidaa aanolee kan isin ijaare Muktaar Kadir hin beektan isin namni baay'een hin beektan aanolee kan ijaareesse siidaa Bakarwaaree kan ijaareesse siidaa Kumsaa Morodaa Wallaggatti kan ijaare Muktaar Kadir hin kaadamu kun waan lafa jiru waan takkallee kun waan hedduma wal geessu nu qabnu seenaadha kan TPLF isin irraa geggeesse Abiy Ahmad kan Qilixxoo ummata yaa ummata waa yaadaa dubbadha adaraa rabbi waa yaaduu danda'a almuhim wanni nuti asirratti kana hunda keessa isinii deemeef har'as boris Abiy Ahmad cinaa dhaabbachuun gaafii keessan galu gaafuma tokko hin qabu obbo Jawaar Mohammad yoo dharaan hidhame yaa rabbi baasi yoo shira qabaate yoo qabsoo sabaa gad yoo shira ummata kanatti tate rabbiin hidhaasa biyya aakiraa duniyaa miti aakiraattu rabbi isaa hidhu rabbi san baasin har'as boris yoo cubbuun immoo yoo cubbuudhaan jiraate immoo yoo cubbuudhaan dhuguma itti malamee hidhame yaa rabbi guyyaa har'aa ni dandeessa bakka hidhaa sanaa nu baasi bakka inni yaade yaa rabbi nu gahi dhugaan jiru isa kana warreen immoon maa Abiyyi deeggartaa maa badhaadhina deeggartaa ijoollee wallaala nyaachuu barbaaddan nama mooshinaal gochuu barbaaddan isinis harka shan qabdan nutis quba shan qabna isinis miila lamaan sochootan nutis miila lamaan sochoo okay warri dhiira taatan isinit dhiirummaa rarraafattanii deemtan nutis dhiirummaa rarraafannee deemna waan tokkollee isa karaa humnaa yoo barbaaddan dhugaa yoo walitti himne wal bira darbina karaa humnaa yoo barbaaddan anatu karaa sii godhaa waan an jedhe malee hin ta'u akkamitti waan an hin jaallanne gootaa yoo tahe akka Oromoo guutuutti nutti kotta Harargee fudhaa kotta Wallaggaa fudhaa kotta Iluubbaa Boor Oromoo godina tokkollee hin hambisina nuti godina tokkittidha miti ummata keenya ijoollee sikkoo mandoosiif hin dhaamaadha ummata keenya kutaa 11 keessaa tokkitti keenya yoo badii qabaanne yoo Oromoo faallessine yoo waan Oromoon hin barbaanne godhaa jiran Oromoo kutaa kunnan hafe isinii wajjin nuti lama Oromoo kutaa salgan hafe guutuu isaa fudhadhaa kotta isin kiifne Oromoo guutuu kiisne akka Oromootti adda durummaadhaan waan Oromoon barbaadu adda durummaadhaan godha garuu Abiy Ahmad maasin keessatti dhalate maaf Abiy Ahmad deeggartanii maaliif ilma Abbaa Jifaar taatanii yoo nuti kuulloo isiniin jenne maaliif mataa keessan gadi hin qabanne waan nuti ittiin isin waamneen maaliif nu jalaa nowwaanne yoo kan jettan taatan garuu itti gaafatamni waan booda kanaan dhufuudha isinii dhumaku ejjennoodha
Asjalatti wannan isinitti waan kanatti immoo kan miidhamu isin. Anammaan hin dursee isinitti machu. Miidhama kanatti kan parsantaa dhibba keessaa parsantaa guutuudhaan kan fudhatu isin miidhama kana. Tokkoffaa bakka yaaddan hin geessan. Yoommoo nama ummata miira keessa galchine waan tokko keessa galla yoo jettan eddee dhaabbannu qabna. Bakka ilaallu qabna. Bakka teenyu ilaallee jechuudha kan teenyu. Qilleensarra waan deemu tokko isinitti hin fakkaate. An dhugaan isinitti machu. Dhugaadha kun dhugaa lafa jiru. Haleellaa yoo ta'e jechuudha. Isuma dhugaa. Haleellaa miidiyaa yoo barbaaddan nu caalta. Dhugumaan isinitti. Haleellaa miidiyaa afaan mi'eeffatanii boo'u waan kijiba dhugaa fakkeeffachuu nama mooshinal nama gochuu nama 50 nama tokko reebu bootaa namni tokkittiin jirutti nama 20 taatanii waan akkanaa ni dandeessan kun hojuma keessa kun waan eenyu gochuu danda'u moo yoo hojjeta garuu dhuma irratti kan itti miidhamu isin jechuudha kan itti miidhamu isin yoo dhiifne immoo yoo wal kabayne ani nus isinis kan barbaannu dimokiraasiidha akka sabaatti wanni isin hanqatu bishaan mataa gadi naqame miila hanqatu nuti walaa nyaannu malee wanni jimmaa dhufe arsii hanqatu wanni arsii dhufe jimmaa hanqatu utumayyuu nun gahu jenne hanga saba tokko waamamnutti hanga biyya tokko himannutti hanga kaayyoon keenya waan tokko ta'etti dhaamsi keenya isa kanaa jechuudha. Ijoollee jimmaa dhaamsan isinii qabu isuma dhugaa na hubadhaa ijoolleen jimmaa Oromoonni naannoo biraas ragaa naa ta'a akkuma amma itti jirtan kanaan deema deemsi keessan kun sirriidha of tahaa jiraadhaa ergamtuu namaan ta'ina abbichuu deeggartan rabbi sinaa gargaaru rabbi sinaa bilisoomsu abbichuu keessan ammayyuu jabeessaa deeggara badhaadhina duukaa dhaabadhaa warri paartii biraa deeggartanus jabaadhaa deeggara garuu nama isin tuqe nama isinitti roorrisu isiniif hin dhiisaa jechuudha deebii isaa akka itti deebiftan isiniif hin dhiisaa akkuma ammaa kana jechuudha garuu nama irratti roorrisina amala keenya miti immoo amala akkana akka isin hin qabne nan beekaa nama qobaa deemu nama miskiina nama wallaalaatti roorrisuu amala keenya miti hin goonus hin godhinaas gana garuu nama immoo isinitti shiratatu gaafa agartan amaanaa wannan isiniin jedhu akka nun boochifne akka lama nun boosifne jechuudha. Miidiyaa irratti dubbataa jira waan tokkollee kun waan dhoksaa miti. Dhiisaa bira dabarfadhaa yoo baqachuun isinii danda'ame dhiisaa wanni kun Oromoo diiga dhiisuu yaala. Yoo jarri sin reeban yoo jarri sin tuman dhiisuu baqachuu yaala garuu gaafa jarri immoo waan biraa ilaalan yaada gara biraa gaafa jarri barbaade beektaa jechuudha waan gooti akkanatti yoo wajjin hin jiraanne gaariidha Oromoonni kutaa biraa immoo dhaamsan dhumarratti isinii qabu wanni kun gaafa arbii wal nyaatu kan miidhamu margaadhaan gaafa Oromoon wal dhabu har'a teessaniin kolfina wanni kun har'a xiqqoodha borni guddata warri nu gargaartanii jara kanatti duultanus dhaabbadhaa warri jara gargaartanii nutti duultanus dhiisa waan kana yoo dandeessan warri wal lolu jaarsummaa taa'ee waliin dubbatu nuti Oromoon akka aadaa keenyaatti akka safuu keenyaatti ijoollee wallaalaa araarsuu barbaada walitti araarsa akka sabni kun namni kun ummanni kun nagaa walitti ta'u godha dhugaan bakka jirtu eenyunu akka fudhachuu danda'u irratti hojjedha yeroo kana keessatti ka seenaa dalagadha ijoolleen wallaggaa hayyummaa keessanii barumsa qabdanuun ka ummata keenya wallole kana ijoollee wal dhabaa jirtu kana booda wanni kun har'a qilleensa irra bor lafa gaha Oromiyaa gala wanni kun gaafa sana bakkatti wal keessaa fuudhantan hin qabdanu jechuudha
kaha amma osoo wanni kun hin guddatin akka wanni kun takkattuu dhaabbatu godha. Ijoolleen keenya ijoolleen Harargee ijoolleen Arfan Qalloo onnee qabdanuun beekumsa qabdanuun kaha waan kun akka haraarfamu gochuu danda'a. Ijoolleen keenya ijoollee Walloo gootummaa keessaniin kaha waan kana bira dhaabbadhaa haraarsa. Iluu Baabur Gujiin hundi keessan kutaan Oromiyaa warran maqaa isin hin dhoofne keessattuu warri Tuulamaa waan kana hiikuu ni dandeessan. Itti siqeenyaan waan kana hubadhaa. Naannoo keessa jirtanuun ijoollee walitti fiddanii araarsu nageenyi kun hundeerraa akka furamu gochuu irratti hojjedha. Gochuu irratti hojjedha. Teessanii har'a jaannu laalina bor isin gaha wanni kun. Akkuma ammaa argaa jirru kana jechuudha. Kan Arsii faana dhaabbatus ni jira, kan Jimmaa booda dhufus ni jira. Wanni kun daboonni baay'ataa deemaa. Wanni kun hin guddata. Dhumarratti kan miidhamu saba. Numa miidhama jechuudha. Kun dhugaa lafa jiru. Ijoolleen badhaadhina deeggartan jajjabaadhaa. Jabaadhaa. Yeroo isinitti paartii badhaadhinaa faana dhaabbattan amma. Keessa baay'ee waa'ee sabaa keessa. Walitti hidheen jiru laa. Fixeera jechuudha. Kan sabaa gorsaa fixeera. Amma waa'ee paartii kootiin ibsataa jira. Ijoolleen paartii badhaadhinaa deeggartan baandaan machaa'eera. Shiftoota TPLFin ergaman mootummaan hidhaatti guuraa jira. Giraa boodna jechuudha. Baandaan joonjaheera. Miira keessa galeera. Ashannafameera. Kufeera. Lafa dha'ee kan galateera. Baandaan maraateera. Huccuu baasee fiigeera jechuudha. Huccuu baasee kan galateera. Baandaan maraateera. Waan qabee waan dhiisu wallaaleera. Takka ni kadhata. Takka ni boo'a. Takka ni kolfa. Iddoo dhaqu dhabeera jechuudha. Ilmi Jamaal Abbaa Warri obbo Yaayaa Bushur obbo Yaayaa Jamaal maraateera. Hoy obbo Yaayaan yoo barbaade mootummaan kufeeredha. Sekoonduma 5 keessatti. Yoo barbaade immoo mootummaan kana kadhaa. Yoo barbaade qeerroo abaara. Yoo barbaade qeerroo eebbisa. Maraateera. Hoy badhaadhinaa yaa warra badhaadhinaa kan shaaxiraa bar isuma dhugaa maraachitaniitu baandaan maraateera huccuu baasee isuma dhugaa qaana'ee waan godhu dhabee TPLF maallaqaaf liqimsaasa qaba Oromiyaa keessa kan jiraanne uummata keenyatti roorrise ijoollee keenyaan kaha karaa cufaade Oromoo keessaa waan tokko dhageetti dhabe dubbiin isaadhaa miidiyuma irratti kufee hafeechu har'a afurri isaa kun itti xiqqaate wama xiqqoo sii kana dhaadachu wama xiqqoo sii kufee lafa dha'ee lubbuun keessaa ba'uudha wama xiqqootti safa jechuudha xiqqumatti safa gaaf bar ijoolleen badhaadhinaa kun siires taatanii jechuudha qas jettaniidhuma waan inni guyyaa guutuu dafqee itti maraatee iyyee iyyisiisee suutuma teessee mataa keessa yeroo tokko kufee gangalata jechuudha. Maaliif dhugaan qabu? Dhugaan qabu. Daljeessa habbaa isaa. Hilma saba isaatii dhiisee dhaqee saba biraatti roorrisu. Guraageedhaaf maaliif hin guraageen bilisoomeera. Guraageedhaaf maaliif hin dhaabbanne? Yaa Bushur. Yaa Jamaal. Maaliif guraageedhaan dhaabbanneeti? Saba kee guraageedhaaf. Akka guraageen godina ta'u, akka guraageen naannoo ta'u maaliif hin hojjenne? Atoo aktivistiidha. Beekaadhaati. Maaliif hin hojjenne? Oromootu aktivistii dhabe. Oromootu goota dhabe moo? Daalacha abbaa keetii. Akkanatti galgalli keenya xiqqaata jechuudha. Namni qabsoo Oromoo keessa galee bocoluu barbaadu yoomillee xiqqeenyaan ashannafama jechuudha. Xiqqeenyaan. Zeeroodhaan ba'a jechuudha Oromoo keessa. Oromoo gargaaruun galatoomaa warra Oromoo gargaarta. Galatooma. Garuu warri qabsoo Oromoo keessa deemne qabsoo Oromoo bukeessina duubatti xiqqoo deemsifna yoo jettan kuftaniitu jechuudha. Oromoon akkanatti sammuu keessan regolee lafa sinkaa. Ilmaan saroota. Akkanatti baandaan joonjaheera kufeera jechuudha. Kufeera suma dhugaa. Wanni isaan kaayyoo isaan fudhatanii dhufan har'a guyyaa laman darbe dheengaddaa keessatti
ka'anii iyyanii iyyisiisanii gaafa sana isa dhumaati jechuudha. Namoonni tokko horii isa ta'u namas gidee lubbuun keessaa bahuudhaa wit jedhamti. Hamma xaaqaa itti haramne waan kana paaworii isaa jechuudha fixateera. Amma kufeedhuma ijuma akkana godhee laaffatee ta'a jechuudha. Maaltu hafe lubbuu isaa qofa keessaa bahu qofa keessatti hafe. Awwaala isaa immoo allaattii isaa awwaala jechuudha. Awwaala hin qabu. Maaliif gaafa gangalatee kufu sana bootaa xaharaa keessatti miti kan inni gangalate. Bootaa qoshaashaa keessatti gangalate waan ta'eef du'aa isaa namni fuudhee isaa awwaalu hin jiru. Isatu bootaan taane gangalate waan ta'eef. Akkanatti baandaa fi girri isaanii kufanii badhaadhinni itti fufe guyyumaan biyyi ni guddata yaa jara keenya. Biyyi guddataa jira. Finfinneen akka jiru jijjiirameera. Jijjiirameera. Finfinnee yoo laaltan Dubaay fakkaata. Isuma dhugaa. Makkaan fakkaata. Jiddaan fakkaata. Jijjiiramee. Faransaay fakkaata. Finfinnee irra yookaan laaltan taatan jijjiiramee biyya Faranjii fakkaata. Biyyoota Arabaa gurguddatan fakkaata malee dhugumaan Finfinnee isii xurii durii isii bootaan fincaaniitii fi bootaa namni itti waa nyaatu waliin beekamu. No, hin jiru jechuudha. Ilmaan Oromoo taakkalee uumaa. Hin dhiqeensi jedhe bara. Hin dhiqee. Dhiqee qulqulleessee biyya Oromoo fakkeesse. Oromoo turgaa'e. Warra duraan achi keessatti warra achi keessa taa'ee xibbii hojjetu, siirii hojjetu sana. Ulee abbaa gadaatiin duddasii keessa dhahee achi ari'ee qulqulleessee amma guddinni Finfinnee keessatti. Isuma dhugaa ijoolleen akka biyya Arabaa jirtan. Xiqqoo gaafa boleetti buutan akka duraanii seetanii saantaa keessan harkifattanii akkuma bolee keessaa gadi baatanii lakki Finfinneen maalee xiqqoo wokuma godheetiin gammachuun biyya keessatti galtan wokii godhaan deemattanii xiqqoon badina. Biyyi jijjiirameera. Hin beektan bakka keessan. Samaayiniif lafti wal fakkaata. Hin hojjete jechuudha. Ijoolleen hin hojjetan. Inshaa Allah Oromiyaanis amma bara baajataa itti aanu Oromiyaadhaaf Suudi Arabiyaa walii wallaaltanii jechuudha. Oromiyaa xiqqayyaraallechi. Worqii irraa ijaaramti Oromiyaan. Abdadha. Badhaadhinni Oromiyaa worqii irraa ijaaran siin jedhe. Birrii irraa ijaara. Isuma dhugaa. Aspaaltii biyya namaa kana. Mabraatii waan akkanaa kana. Konkolaataa namni hin hawwina waan kana. Oromiyaan magariisa. Laga adda addaa qabdi. Bootaa hawwataa gurguddaatu jira. Ganaa laggeen jiran. Gaarreen jiran Oromiyaa keessatti. Biqilaa nuti har'a dhaabnu kun gaafa waggaa arfan shanan kana biyya addunyaa kana keessa sadarkaa tokkoffaa irratti Oromiyaan akkasii sadarkaa addunyaa kana keessa biyya hawwattu lakkoofsa tokkoffaa irratti argamtu waggaa 3-4 qofa nuu kennaa jechuudha. Ni jijjiirama biyyi kun. Biyya ajaa'ibaa ta'ee dhaabbata. Gaafa sana Oromoon maali? Oromiyaachuun maali? Gaafa sana warri baandaa fi girrisaan irraa maallaqa xiqqoodhaan bitamanii biyya kana diiguu barbaadan. Isuma dhugaa ani ilma namaatiif du'a nawuufi rabbiin jiraachisee isin haa agarsiisu. Isuma dhugaa osoo ilmi sabaa jiru biyya kana diiguu hin dandeessan ofumaa keessaniif dhamaatanii isuma dhugaa rabbiin taahee gaafa biyyi kun ijaaramte akka biyyi kun itti bareedu deemtu rabbiin isin hin ajjeesin tahaati ilaala. Taha ilaala ni gaabbitan booda isuma dhugaa sabaa sollammii taatanus tahaati ilaala. Oromiyaan akkamitti akka ijaaramuu deemtu waggaa 3 qofa nuu kenna. Wagguma 3. Kanaaf jajjabaadha jechuudha. Ijoolleen badhaadhina cinaa dhaabbataa jirtan jabaadha. Yeroo amma nuti keessa jirru kun yeroo rakkisaa ta'uu danda'a. Yeroo walxaxaa ta'uu danda'a. Mootummaan gaaraa fi godaan dadhabina biyyattiitii walitti qabee nageenya biyyattii keessatti waggaa meeqaatam istiraateejii godhamee boora'u walitti qabee waan adda addaatiin mootummaan xiqqoo dadhabuu danda'a. Waan kana cinaa dhaabbadha. Jabeessaa deeggarummaa keessan ittuu jabeessaa gaafa kana xiqqoo jijjiiramaa. Isuma dhugaa mootummaan kana an duraan gaafan irraa qeeqatti baay'isaa ture jira. Maaliif nageenya kana heeguun baay'isne? Maaliif laafee argame? Maaliif xiqqoo gadi bu'e? Har'a garuu
nageenya eeguun, misooma itti fufsiisuun, biyya jijjiiruun waan daran waan addunyaa keessa hin jirre biyyoonni qarooman waan sistiyanaa akkanaatiin dalagaa hin jiran isuma dhugaa. Har'a biyyi keenya guddina siin irra sadarkaa siin itti fooyya'aa deemaa jirtu akka biyyoota qaroomanii akka biyyoota uumama adda addaa uumanii bocanii hojjechuu danda'anu tokkotti akka Chaayinaa fa'a. Dhuguma. Waan akka kanatti guddataa jirti malee akka biyya beenziimaa yookiin gaaza qabdu tokkotti guddataa jirti malee isuma dhugaa biyya galii adda addaa daldalaa fi qonnaan bulaarraa fi waan adda addaarraa galii adda addaa mootummaan waan xixiqqoorraa waan walitti